jala murree itti himna nuti amantii keenya lubbuu keenya olitti jireenya keenya olitti biyya keenya olitti waan qabnu kana olitti amantii keenya jaallannaa jala muranii nuu beekuu qaban isaaf jiraanna waan ta'eef biyyi nagaa ta'uu kan nuti barbaanneef biyya Itoophiyaa kana keessatti tokko maqaa Oromummaatiin akka cabne namuu beekamaadha eenyunu kana jala sararee beeka lammaffaa walqixa maqaa Oromummaatiin cabne sana maqaa Islaamaatiin cabne kana beeytan hundi keessanuu seenaa kaleessa dabarfata warri kaleessa kana beeku kan akka Waaqoo Guutuu jarra akka Hussein Bonee jarra akka Jaarraa Abbaa Gadaa roorroo kana lammantu warri achi dura turan abbootiin jaraa roorroo dadhabanii roorroo ba'aa dadhabee warra ilmaanitti kenne ilmaan fuudhanii asiin ga'anii qeerroo kaleessatti qabsooftanii fiddanii nagaadhaan nageenya bareedduu kan akka nuti wal argine walaa sofru nu gootan nagaa kana warra booressuu barbaadutu amantii islaamaatu qamaaliif namni islaamaa duraan madaa qabna yeroo itti bu'an nu taalla akka nu utaallu gochuudhaaf akka godhan waan ta'eef osoo sin utaalin seerattiin biyyattiin seera qabdi seeraan deemaa jirti seeraan bulaa jirti waan ta'eef seerri kun dhugaa ta'uu isaa namni amantii keenya tuqe seeratti nu dhiyaachuudhaan mirkaneeffanna nuti Allahu akbar kana jaalaan deemu asitti dhaabbadhu wannan obbolee waan keeyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma asitti deebi'adhu akka rabbi jecha hunda keessan jaaladhu rabbiin arga kan keessootti qubadhu wallahi lubbuu koo sinirraan qusadhu hamma lubbuun jiru isinin dagadhu yabbola akhiraa wanta naammadhu nan dagati rabbi jecha na yaadadhu khaalika kee bira rahmatanaa kadhu yoonnina rahmate abadin salbadhu yaadadhu na kadhu khaaliq ardiif samaa natamanna liqaaka bisalaamu Allah silaa ittan deebi'a maayikii dirqamatutti na deebise guyyaa boruu naannoo minaaraan keessatti argame hin beeyne guyyaa boruu inshallah waamicha dhiyaar argee kana yeroo baay'ee amaanaa nurraa qabdanii adaraa nurraa qabdanii waa'ee nageenyaa irratti waa'ee gargaarsaa irratti akka shee amiin jedhan eega baane wallahi takkaa galleen beenu amma wana ala jirra jechuu dandeessu rabbii qofitti targaa nuti miidhama ilma namaa hundaaf miidhama eenyu nu miidhamu nuti bira jirra inshallah amma rabbii nu dandeessiseen dhiyaa harargee kana keessatti waa tokko hin hojjenne akka dhugaa qaban jedhan shee amiin dhugaadha nutu saabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa kophaan jirtanu inshallah mabooda oromoon isinii wajjiniin jirti guutuun oromoo utuu kiristaanan jedhin utuu islaaman jedhin isin bira jirti beekadha kana beekuu qabdani kophaan jirtanu roorroo keessan namni isin irratti niisu amma booda kana beeka guyyaa boruu inshallah rabbi jedhee magaaraa daaloon jechuun asii kiiloomeetiruma 20 fagaatti fagoo miti ammiilaanan keessa deemee beeka aanaa habroo kana isin irran beeka malee narran beeytanu miila kootiinan tokkoon agamtii daaroo labuu keessaa harooressaa akkana naanna'ee burraayisaa haroo adiinii fi miliqaa'ee mana hidhaa kootiiti achii keessan hidhaa ture haa ta'u malee inshallah bakkan duritti hidhamee ture amma mirgaa arganne nageenya arganne kanaan amma immoo bal'inaan dadaadhaan achitti minaaraa tokko boruu gad dhaabbanna inshallah أبا ربي سي مرجيس براتشرتي إن شاء الله ورجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.